Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo kan ta'an Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa halkan eda garabarii manni isaanii saamamuu fi maatii isaanii keessaas qaamoleen nageenya mootummaa nama qabanii hidhuu BBC'tti himan. Haala biyyattii fi Oromiyaan keessa jiran irratti dubbachuu isaaniif hordofamaa akka turan kan himan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaan waan isaan mudate akkanaan Hamzaa Huseenitti himaniiru. Shanii fi walakkaa haga sa'a 6 haga immoo bari'ee sa'a 12 waraana mootummaatii fi poolisii Oromiyaatiin qe'ee kiyya saamaa bulan. Maal jedhan sababii maaliif? Sababbiin ilmi kiyya eegaa na biraa deeme waggaa 4 namni kun nama umrii 32 gizee baay'ee bulchaan aanatii fi komandarri aanaa waan ilma kiyyaa kana dhaadhessee yoo dubbatu dhaqee waan radheetan bulchaa godinaatitti himadhe akkanarraa dhoowwani waajjira dhaaba godinaatitti himadhe sababbii kana mootummaan akka walitti nan buufne nama kana ani hoogganee hin danda'u sababbii isaatitti maatii kiyya rakkisinaa jedhee itti madhee jiraa homaa godhanii hin dandeenye kanaafuu amma sababbii kana sababeeffatanii kalee galgala mana kiyya halkan seenanii kilaashii 2 tokko kiyya tokko kan mootummaati kaartaa 3 dhiitii guutuu wajjiniin dhiitii 115 walumatti qabaa shugguxii tokko kaartaa 2 wajjin xiyyiitii 30 kan shugguxii waan haati mana kiyyaa manatti funaannatte waan wafcoo waan suuqii akka carraa ta'ee immoo ijoolleen waan oomisha paappayyee kana qabnaa waan isaan naa gurguran birrii 200 akkasumas warqii kiyya kan mormaa girama 35 warqii haadha mana kiyyaa kan gurraa kan mormaa kan qubaa akkasumas birrii duraanii kana kan akaakayyuun teenya nutti kennitetu jira birriin dhakaraa dur kun birriin 30 akkasumas moobaylii tachii kana biyya alaatii kan namni naa erge itti wallaaletan mana godhe moobaylii 2 isa wajjiniin halkan edaa nasaamanii warratanii deeman akkuma isaan nasaamanii barii lafti bariitee maatiin natti meenan bulchaa godinaatitti himadhe waajjira dhaaba godinaatitti himadhe poolisii komishinii Oromiyaatitti himadhe waajjira pirezidaantiin arganne itti gaafatamaa waajjira pirezidaantiitti himadhe kanaafuu rakkina kanatu narra ga'ee siin jechuu barbaade. Nama akkamiitii eessa jiraataa maaliif sababa isaatii isin irratti xiyyeeffatan? Inni amma sababbiin isaan irratti xiyyeeffatanii waraana woboodhaa kan operaashinii godina Shawaa Bahaa kana isatu hoggana jedhan sababbiin isaanii kan immoo qabame kun nama adda jiraatu nama qe'ee adda qabu achi qabani. Qe'een turre isin yeroo wanti kun raawwate? Qe'een turre ani Bushooftun ture namni gocha kana akkanatti narratti raawwate anatu hin jirre malee oduu na arganii akkuma abbootii gadaa karrayyuu sanitti najjeesu. Qe'ee keessan eessa jiruttidha saamichi kun kan raawwate? Bulchiisa ganda duwwaa tokko Odaa Boqotaa bulchiisa ganda Odaa Boqotaa magaala Maqii. Qabeenyuma fuudhanii deeman immoo nama qaban immoo gama seeraatiin wanti raa'atan jiraare? Wardiyaa kiyya hin rukutanii ilma kiyya immoo kan mana isaatii gara biraa jiraataa isa qabanii deemaniif ilma kiyya qabanii gara deebisan hin beeku. Isin amma dhiyeenya kana waan naannoo Oromiyaa akkasumas nageenyaan wal qabate waan biyyichi keessa jiru irratti nagaan akka bu'uu qaamni hundiyyuu mari'atee gattaa'ee akka sirreeffatu dubbataa turtan miidiyaa keenya kana dabalatee tarii dhimma kanaan waan isin irratti xiyyeeffatame isinitti fakkaatamoo maal haga kana kan isin irra ga'eef sababi? Ani yeroo hundaa nagaan lallaba yeroo hundaa paartii kamiyyuu akkan deeggarre gadaadha. Gadaa silaa namni natti dheessee hin ba'a akka sirna gadaatitti qe'eenti yommoo tumaa qabdi. Darba 5 asitti ciisa sangaa falqaati asitti namni natti dheesse bineensi natti dheessee hin ba'a. Hanga ammaa hin laallaa malee rakkinni kee akkamii ajee qaamni tokko kan na bira ga'u hin jiru. Ani Bushooftun ture amma ol baqadhee Finfinnee jira. Hayyama qe'ee keessan akkamitti jira? Qe'ee keessan irraa baqattanii bakka Finfinnee akka jirtan natti himtaniittu haalli qe'een keessa jiru haalli maatii akkamam? Ani kalee Bushooftun ture. Eega dubbiin kun akkanatti natti jabaatee qe'ee kiyyarraa eegan baqadhee amma gara ji'a 2 maalifi wanti nagaadichi jiruufi wanti na hordoffiin jiruuf qe'ee kiyyarraa eegan baqadhee ji'a 2 warri naannoo sanii jiraachuu hin danda'a. Qe'ee kiyya kan baadiyyaa kan magaalaa qabeenya kiyya kan baadiyyaa kan magaalaa yeroo ammaa kanatti maatiin kiyya kan baadiyyaa jiru maatiin kiyya kan magaala jiru baqatee jira maatiin kiyya iddoon kiyya cufaadha karriti kiyya cufaadha. Hoogganaan qajeelcha poolisii aanaa dugdaa Inspektar Mohammad maatii ijoollee abbaa gadaa hidhattoota waliin jiran to'achuun alatti saamichi qe'ee isaaniitti poolisiidhaan raawwate hin jiru jedhan. Poolisii uummataati malee poolisii nama saamuu miti. Tokkoffaa manni isaa deemamee
namni mana isaa deemes hin jiru. Ilmi isaa Boollee Goobana Hoolaa kan jedhamu obboleessa isaa wajjin caakkaadhaa dhufee mana galee odeeffannoo sana argannee naannoo san deemne inni dheessee nu jalaa ba'e. Isaan moora kan fiigu qabanne kanas rukutuu dandeenya rukunnee hin qabannee hin to'anne. Seelii diinaati loojistikii diinaati nyaata deddeebisaa fi isa wajjin deemaa kanaaf to'anne malee qe'eessaas dhannee wanni nu raawwanne tokkos hin jiru. Hanga asitti dhufamee qulqulleeffamuun hin danda'ama. Rakkoo keenya muka isaati kan jedhu kun adda ba'uun hin danda'ama. Baay'ee isaan kan isaan himatanii qabeenyi hedduun akka jalaa saamame meeshaan mootummaa bira jirullee kan isaanii dabalatee akka jalaa fudhame birriin akka jalaa saamame fa'aa himatan. Ayyaanni Oromoo isatti argu malee nu maal goonaa kana goona bu. Ofii isaaniitiif fa'aa akka sodaatan baqatanii Finfinnee fa'aa akka jiran kana fa'aa himatu. Asuma keessa deemanii asuma keessa oolanii deemanii maaltu isaan tuqee maaltu isaan qabe isaan bari abbaa gadaati jedhamee achi ta'ani ilmi isaa bar nama lamatu diinatti makamee diina keessa jira. Itti gaafatamaan godina Shawaa qabu mucaa isaati. Kuni mootummaa bira jira. Nu amma qabu odoo barbaade mootummaan achitti hin qaba. Nu amma asitti maal goonaa isa to'annare maal goonaa isaariin. Mucaan hin hoogganuu hooggansa koo jalan jiruu of danda'ee ba'eeraa. Inni dhimmi isaanan ilaallatu jedhee himadheen ture jedhan dhuguma himatanii ofirraa buusanii turanii. Nu biratti homaa wanti himatanis hin jiru wanni beekus hin jiru ani. Kanaayaa inni mootummatti dhiyoo jira bar sirriitti beeku warri mootummaan amma isa achi jiru asitti dhufnee maal jennee mee to'anna maal jennee isa ariinas. Ayyee Inspektar Mohammad Ulfaadhaa galatooma.